न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा शहर magaalaa guddaa addunyaa keenyaati कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड handhuura dinagdeeti hafuurri magaalaa kanaa hunda keessa saffisattu jira यहाँ लोगों को हमेशा जल्दी होती है as namoonni yeroo hundaa hin jarjaran निकलने की जल्दी manaa ba'uudhaaf hin jarjaran पहुंचने की जल्दी karaa waajjiraa deemuudhaaf hin jarjaran दो कदम आगे रहने की जल्दी jireenya tarkaanfii lamaan caaluudhaaf jecha yeroo hundaa hin fiigan nama suuta deemuuf magaalaan tun iddoo hin qabdu भारत से मीलों दूर biyya kiyyarraa kiiloomeetira hedduu fagaadhee magaalaa kana keessa hanqinni hindootaan jiru inumaa biyya kana keessatti fuulli afuraffaan nama hinditeedhan bajawee tun ana इसी शहर ने मुझे अपने पैरों पे खड़ा magaalaa kanatu miila kiyyaan dhaabbachuu na barsiise को निभाना सिखाया itti gaafatamummaa kiyya galmaan geessuu na barsiise jiruu wajjiin falmachuu na barsiise jaalala qofa jaalachuu nan barsiisin को दूर से देखती थी yeroo naaf hin qabu magaalaa kana hoggaa fagoodhaa laalu abbaan kiyya haalaan natti kalaawa जब भी उनकी याद आती थी hoggaa isa yaadadhu hunda आती थी bikka kana fiigaa dhufa मैं an नैना कैथरीन का neenaa kaatiriin kaapuur jedhama kun ammoo मेरी कहानी seenaa kiyya I understand Mr. Shah annaaf gala mister shaa garuu atillee rakkoo kiyya naaf hubadhu I must have the loan extension alliqaa kana argachuu qaba maaloo I know the restaurant is centrally anin situated. beeka Pass, manni nyaataa kun yeroodhaaf Mr. Shah. मेरी rakkisaadha माँ जेनिफर, haadha tiyya jenefar पापा के jedhamti गुजर जाने के बाद arbaan kiyya erga du'ee booda सारी जिम्मेदारियां itti gaafatamummaan mana kanaa hunda ishii irratti उन्होंने हमें अपने ta'e. काम का एहसास नहीं होने ta'ullee ishiin gaddi ishii akka nutti beekamu yoomuun hin goone galatoon hangalee jira कहा थी तुम eessa jirtayyoo ati सेंट्रल पार्क गई थी seentiraal paarkii deemeti seentiraal paarkii maaliif nama dubbisuu eenyudha wal arguu jaalallee kiyyaan deem kafaltii private and confidential kun kiyya kuni maalidha स्वीटू का मेल siitii ammallee imeeliin kun as dhufe yoom galaaf namichi imeelii nu kapurii yuuti malee ka ooti miti रही थी ati bo'aa jirtayyu तुम रो रही lakki isitti bo'aa ture lakki harmee रोज इसी तरह anaa fi ati tiyya guyyaa hunda akkanatti ol kijibaa oolla dubartiin heerumini मैरिज ब्यूरो biiroo dubartiin heeruminirra maal jechuu deemtee akkoo teemaan gaafanne का कोई नया प्लान हो siif dhiira soquudhaaf karoora haaraa baasteeti garuu ani heerumuu hin barbaadu ishiin maaliif kophaa kiyya na dhiifne ishiin mana kana maa gadhiiftee hin deemne iyyuu harme eessi jirti ishiin saala mayee du'edha Hey guys, time to go. 8 seconds to go. मेरी दादी लाजो akkoo tiyya laajjoo के 3 सपने थे ishiin abjuu sadii qabdi tokko पंजाब न्यूयॉर्क का हिस्सा हो जाए panjaab gahee niiyork haa taatu handafee akka hayaa hirumuu fi मर जाए haati tiyya akka duutu saraswatii लता आशा ते उषा lataa ashfaa सालों तक बड़ी सेवा की थी waggaa hedduu si tajaajiltee jirti garuu har'a कम्मो kammoo विमो vimmoo fi an laajjoon हेलो hello बड़े हुए si tajaajilla डिले फर्दर kanaafuu osoo haasaan dheeressin गीत पेश करने sirba bareeda tokko si dhiyeessina प्रीतम piriitam mata dureen sirbicha की फरमाइश करने वाले हैं साढ़े पड़ोस namni sirba kana ammoo naafeeraa jedhe ollaa kenna obbo Chaddaa galata guddaa कम्मो kammoo विमो vimmoo itti fuufi laajjoo sirbi laajjoo मान मिलो प्रीतमान मिलो दुखिया जिया बुलाए प्रीतमान मिलो
Akotiya. Dhaabi. Yaa Rabbi. Ati du'aa kana dhaabsista. In salfattu ati. Isintu salfachuu qaba. Ganamarraa bocha addaa Piritima sirbiteef. Piritami maqaan isaa. Maqaan isaa ka jalqabaa jennu Piritam. और ये क्या है Kun amma maalidha? ये Kuni. क्वारी कुड़ी तो फोटो आ Suuraa kwaarii kudduuti gaa. Hangam takka bareedan ijoolleen tun sadeenu. तो लगते हैं Tokkuma fakkaatanii bar. Laalime. ऐड किया क्वारी कुड़ी दा Beeksisa kwaarii kuraydaa jedhu. कुड़ी कुड़ी चूज कर ले मुंडा Ijoollee sadii kana keessaa tokko filadhu ati. दादी Akotiya. मुझे कोई शादी नहीं करनी है वन Ani heerumuu hin barbaadu. शादी नहीं Sadeenu. Oon heerumiin ijoollee akkamitti dhaltare? Ijoolleen hin dhalatti. Saniif ammoo heerumuu hin barbaachisu. मेरा भाई शिव Obboleessi kiyya Shiv. अपाहिज था Miilli isaan hojjetu akka ijoollee biraa baaskeetboolii taphachuu hin danda'u. Ta'ullee लड़कों की तरह काफी akka ijoollee biraa TV ilaaluu haalaan jaalatu. Cufi TV kan yeroo hundaa baaskeetboolii jetta. तो क्या देख भी नहीं सकता Laaluu hin danda'u jechuudha. Taphachuu hin danda'u jechuudha. Laaluu hin danda'u jechuudha. है भैया Kai दीदी आपने मेरे डॉल्स देखे ati ashaangulliitii tiyya gartee obboleettii tiyya ji'a tun harmee tiyya tun sihii वो भैया kun obboleessa kiyya tun ammoo ana tun ammoo kaatee पुत्र लग रहा है miskiinticha kiyya. हाँ पुत्र पाटर जो भी Ee waan feete adam nagaa bultee akkoo tiyya. दादी को जितना शिव से प्यार था Akkoon tiyya hanga shiviin jaalattu hangasuma takka ji'a jibbitiin. को हमने गोद लिया था Ji'a nuun guddifanne. शायद इसीलिए दादी उसे कभी अपना नहीं Kanaaf akkoon tiyya akka ofiitti ishii qeebaluun hin dandeenye. Ji'aan ammoo परफेक्ट परिवार से हमेशा दूर ashaangulliitii ishii maatii guutuurraa adda baastee keetti. गुरु नानक और जीसस Guruu Naanakii fi Yesuus hedduutti falmii isaanii jira jechuu hin dandeettan. Amantii garaagaraa lamattu mana tokko keessa galanii बड़ी ठंड है हीटर haalaan qabbanaadha. हमेशा ही ऑन रहती Ati yeroo hundaa ho'ituudha mire homaan jenneen. Calis. Qabsiis. चिकन इज जस्ट $1 Doolaara tokko qofaa bar. Maali cireen? सीरियल Siireeliidha. शुरू हो गया Siireelii jalqabe. Seenaa mana hundaa ka jedhu TV siireelii miti. Siireelii nyaataati kun. Guyyaarraa nyaannaa miti. Kun wanta haaraa maal qaba? हिंदुस्तानी खाना Miskiintittiin nyaata hindi hojjechuu hin beektu silaa. हमारी बहू जेनी Jaartiin ilma kiyyaa jeeni. पता है ना Hin beektaneedha. बहुत कमाल Ila galgal abjuu ajaa'ibaa argan. गरम गरम Abjuudhaan खा रही सी qixaa paraatee hoggaa nyaadhu arge. मक्खन नाल हाय, चंडीगढ़ दी याद Chandigarii yaadadhaan biyya tiyya. Chandigariin egaa gana takka yaadde achi deemuu qabda. Maal jettaati neena? Si मैं कहीं नहीं जाने वाली an bikka tokko illee hin deemu. An yoo an deeme ijoolleen tun maal taati? है ना मैनू बड़ी फिक्र है और Laala ani shafaalaa yaadda. सिर्फ An ammoo ishiidhaaf qofa yaadda. क्यों होने Ee ati maaliif anaaf yaadda? An si feennuudha. Haadha silaanim kiyya lubbuun jiraate. Dhaaba nurra. ये लो तुम्हारा Hoo ati mo'atti doolaara tokkitti kee akka baratame na injifatte gammadam. Isin lammiin ammoo मेरी हर सुबह ऐसे ही शुरू ganamni kiyya hunduu akkanatti jalqaba. वही बात Guyyaarraa dubbii maa wal fakkaata san. Akkoo tiyyaa fi haati tiyya wal loluun ana achi aaree deemuun kiyya. फिर अपनी स्टूपिड Ergasii पड़ोसी स्टूपिड इडियोटिक ollaa tiyya darsa isaa waliin haasaa asii faayidaa hin qabne san dhaggeeffadha. Yeroo tokko Make that 2 glazed donuts, 2 blueberry muffins, doolaachii lama cappuccinos. kaapuchiinoo lama ati yoo maal barbaadda? Suwiituu पूरा नाम maqaan guutuun Jaspiir Kapoor jedhama. मेरी पड़ोसी Ollaa tiyyaa fi akka tasaa hiriyaa gaarii tiyya. Jireenyi ishii rakkoo lama qaba. Ulfaatiin na qabdi kaayedhatuu fi dide waan kanaan ammoo ishiin xiqqollee hin gaddi tun saalfattu. Espresso to go, please. ये लो तुम्हारी चिट्ठी Odu xalaate ammallee mana keenya dhufe. नाम भी जे कपूर होना Maqaan kee Jee Kapoor ta'uu qaba. Oo neena Blind Date appilikeeshiniidha. Appilikeeshinii maali? न्यूयॉर्क में बहुत पॉपुलर Niiyork keessatti haalaan beekamaadha. Lakkoofsa tokkoo bilbilte dhiira ati barbaaddu waa'ee isaa barreessiti. Eegas nama wal fakkaatu argatte dhiira argatte jechuudha. Waaw ati waa'ee keetii maal barreessite? Dhugaa barreesse. Maal barreessite? Kanumaan fageenya irraa ta'e hoggaan ilaalan ashawaariyaa fakkaata. Wattasitti kalaan ammoo mana ashawaariyaa fakkaata. Mee na laali. Yaa gooftaa. Laalimee isa neena. I'm out of control. Inni haalaan bareedaadha. Swiitu. Ana laal. An guyyaarraa si laala. Inni haalaan bareedaadha. Callisi. लड़का 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 Dhiira dhiira jetta. Ati waan biraa yaaddu? तुम्हें वो लड़का मिल जाएगा फिर Ati gurbaa sana yoo argatte itti heerumtaa ijoollee dhaltaa fi sanboodoo. सबको छोड़ के Sanbooda inni hunda keessanuu isin dhiisee deema. Sanbooda maal gootaati? Maal gootaati? दूसरी शादी करूंगी Lammaffaa heerumaa kaa waan biraa maal gochuu danda'a? forget it just Irraanfadhu yaati. Dagadhu. नैना Neenaa. नैना Neenaa. you know दीदी सच कहती है Obboleettiin tiyya sirrii jetti. you need help Ati qarqaarsi si barbaachisa. Siifi obboleettiin ta'e
ब्लडी कमीने abaaramtoota सारा बिजनेस खा गए biizinasa kennaa hundaa nurraa nyaattan. चैल Jaaz maqaan guutuu ishii Jasfinder Kapoor. स्वीटू की बहन एंड Obboleettii Sweetuu fi hiriyaa haadha tiyyaa प्रॉब्लम है जवानी जो ढलती नहीं और इस dargaggummaan ishiin कोई गलती नहीं in dabre miskiintittiin tun ammoo waan kana irratti badii tokko illee hin qabdu. Oh, कस्टमर्स maamiltoota teenya mee buna sadii nuu kenni ishinii fidee. Galatoomi ummaa लुक Lal. आई सेड आई एम सॉरी dhiifama jedhee jira Jenny. Homaa jechuu miti. इट इज नॉट Kun sirrii miti siin बड़ी jedhe. मुश्किल से तो Haala rakkisaadhaan maamilli sadii afur nuti dhufa. Galanni keetii jarrillee hoo dhiisanii deeman maal taana? टू मी Sii kana dhaga'uu qabu. तुम अच्छी तरह से Ati sirriitti beekta. कि पैसे नहीं लौटा Mallaqa baankii sana hin deebisin iddoo kana gadhiisuudhaaf dirqamna. San booda maal goonan? Maal dalayna? गॉड की बारिश Roobni kunillee hin jibbaan. Hin jibba rooba kana. Neenaa oops सॉरी दैट्स माय फ्रेंड dhiifama kun hiriyaa kiyya. Waa'ee isaa isinitti himuu dagadheeti. मीट रोहित पटेल Rohit Pateelii wal bara भाई एंड सरला बहन पटेल ilma Sadlaa Baay Paseen. सबसे अमीर गुजरात Kaseen Baayin sooressaa Gujiraatii keessaa tokko. Magaalaa keessatti haalaan beekamaadha. Maqaan isaa Taalent Bukla. Rohit Niw Yoork keessatti kophaa isaa jiraata. Waggaa 3 dabre. कोई तरह Advertising irratti guddina tokko illee hin finne, jijjiirama hin finne. Haay, Okay, so I think that if we can get this file. hayyee faayilii kana wajjin wal qabsiisuu qabna. Oh, Juliyaa. Irbaata wajjin nyaannu sa'a lamatti. Irbaata sa'a lama. Irbaata sa'a lamatti. I'm gonna pick you up at 7. Hayyee sa'a takka foolakkaatti dhufee si fuudha gaa. Oh, Rohit. Miskiintichi hangana takka illee समझता था haga araadaaf se'u araadaa miti. फिर भी Ta'ullee he never stopped trying inni yaalii gochuu yoomuu hin dhiisu. Hey, gorgeous. Haay bareedu. Are you talking to me? Na wajjin haasaa jirta? Is Gende se baat? Sanii wajjin ta'edhaan poolii kana waliin haasaa. Maqaan kiyya Rohit. मेरी शादी हो Hin yaaddeen an heerumee jira. Maal rakkoo qaba ree? शादी हो चुकी है तो हो Heerumtee maal rakkoo qaba? Isatti heerume. An akkas jechuu barbaadeetii miti. An ishiin natti hin tolleen jaalladhuun. Buusii. बाय टेक केयर Baay of eegi nagaatti. Naina. Neena so that's रोहित पटेल kana Rohit Kapoor jechuun isa akkamitti beekaani? पिछले एक साल से हम दोनों Waggaa tokkii dabre क्लासेस में इकट्ठे पढ़ते MBA kilaasii wajjin barachaatti jira. Dhiifama hin tureen. क्या हुआ Maal taate? कुछ नहीं. Homaan taane. लिफ्ट में फंस गया था. Liiftii keessa na cufameeti. ओ समझ Ergasii waggaa ba'u morma kiyya na dhukkube. Maqaan intala? पता नहीं. Hin beeku ani. ने मारा है बॉयफ्रेंड Jaarsa siitu beemo jaalallee siiti. Jaarsa. Maqaan jaarsaa? प्रसाद 84. Harii Parsaa Choraasiyaa maalitti beekama maqaan isaa ennoo kate? Oh Rohit. बुरा लग रहा है Haalaan siif gadde. थोड़ा और मारना Hin fayya amma. Sirriitti si tumuu qaba ture. वीकेंड कैसा था? Galatoomi dhimmi torbaan kee akkam ture? Londonii fi Paaris dhaqee dhufe. Akkasuma fakkaata. मेरा वीकेंड Dhumni torbaan kee haalaan bareeda ture. एक ही कमरे में. Gola tokko keessatti Laayilaa wajjin. All weekend. Know what I mean? Torbaan guutuu maal akkasiin jechuu fedheen beektam? Lela, stop it. Neena dhaabi. No, stop it, girl. Hin ta'u dhaabi. No. Listen, will you? Na dhaga'i. Lela, no. Leela. University of New York. Thank God तुम दूसरी न्यूयॉर्क की लड़कियों की तरह Baga ati shamarran akka biroo hin ta'in. हो. Ati bareedduu miti yookaan nama hin harkistu. Yeroo hundaa naaf ammoo yeroo hin dhabdu ati. Kanaafuu galatoomeeti. Ati silaa jiraachuu baatte aniin du'aa bara. Darsa. गीता पारेख Giitaa Paatikar. न्यू एंट्री Haaraa seente haadha guyyaa jalqabaa isiiti. वन किलो से छोड़ Bultii ishii kaa hiikte. Rabbi jedhiiti dhiisisi. Haay. Haay. Taayiga. Eessa? वैसे
मेरे दिल में भी जगह है लेकिन onnee kiyya keessallee iddoon jira garuu yeroodhaaf teessoo ana duubaa kanarra taa'e. Irbaata ishee affeeru sa'a 3 irrattidha barreeffama. don't, okay? न जाने रोहित अपनी इस ब्लैक Hin beeku yaadannoo gurraacha isaa kanarratti maal akka inni barreessaa oolu. Anillee takkaa isan gaafanneen maraattuudha inni. जब मैं उससे पहली बार मिली थी Gaafa guyyaa jalqabaa isaa wal baru mannatti hin tolle ture. Garuu har'a वो मेरा दोस्त है inni hiriyaa kiyya. मेरा सबसे अच्छा दोस्त Hiriyaa kiyya hunda caala gaarii. नाइस गाय Inni guutumaan guututti nama gaariidha. Kana jechuu hin danda'a. Maaliif akka ta'e beektanii? उस रात उसने अपनी डेट Halkan san inni beellama isaa hin haqne mangudditti matana wajjin dabarse. रोहित पटेल Rohit Patel उसे मिलते ही मैं अपने घर की सारी परेशानियां akka isaa wal argeen rakkina mana kiyyaa hundaa inni irraanfadha ture. Ati nagaa qabdaa ilma koo? Way miidhamte? Hin miidhamne miti? Dhiifama akkootiyya. Dhiifama jettaati. Hin argitu? Silaa gurbaa kiyya miitee oolte. Maal gochaa jirtaati? Ijoolleedha, ijoolleedha. ऐसा काम है अपने भाई को संभालना और आपका माफ कर देना Ati ammoo dhiifama gochuufii qabda malee harka itti kaasuu hin qabdu. Atuu dhiifama hin goone ani akkamitti dhiifama godhaaf? Maal balleesse? Dhiisatam. कहिए मेरी क्या Lakki dubbadhu maal badii qaba laal. Callisati. Guyyaarraa dubbii wal fakkaataa jetta. Afaan kiyya nan barsiisin. Maa sodaatta dubbadhu kaa. Sababa keetii ilmi akkoo बस gahe. जो बात जानकर भी इस घर में अनकही थी Dubbii osoo hundi beeku mana kana keessatti hin dubbatamin haadha पापा की मौत एक dubbatan. हादसा नहीं थी Duuti abbaa kiyyaa taatee hin turre. उन्होंने अपनी जान ली थी Inni lubbuu isaa balleesseeti. खुशी की थी Ifa ajjeese. हमेशा कड़वी होनी Dhugaa yeroo hundaa सच्चाई hin kuraa. Dhugaa namni tokko illee hin beeku. Ati illee hin beektu. Ga'e ji'a hin boo'in kana caala. Akkuun tiyya na jibbiti. Lakki ishiin sin jibbitu. Ishiin si jibbiti. Akkana hin jedhan ilma koo. Amma aartee jirti? Wanti hunduun sirraa. ठीक हो जाएगा मम्मी Yoom sirraa arme? शिव तुम्हें पता है Ati hin beektaa? छोटी थी Gaafa ani ijoollee ture. छोटी बातों में रोया कर Dubbii xixiqqoodhaan boo'aa ture. तब मेरी मामा कहती Yeroo sanaatitti yoo naan jettu हमारे आंसू Yesus imimmaan keenya haquudhaaf yeroo hunda malaayikaa isaa ergaa. Malaayikaa? Malaayikaa intala tiyya. Malaayikaa. लाएगा Malaayikaan hin dhufa. Imimmaan keenya nurraa haqa. सारी खुशियाँ Gammachuu hedduullee nuuf kenna. और हमारे दुख दर्द Gaddaa fi कहीं दूर जाके gadadoo keenyallee nurraa fageessee darba. Malaayikaan keenya yoom dhufa? ऐसा करते हैं Akkana haa goonu. आज हम अपने प्रेयर में जीसस से Haadha nu kadhannaa du'aa keenya keessatti Yesuusiin malaayikicha isaa akka nu ergu kadhannaa. Shah Rukh Khan, a king of Bollywood. The king of romance. Kal ho na ho. Hiika afaan Oromoo Amiin Xaahatiin.
jalqaba isa wajjin haasoftaa ergasii ijoollee dhaltaa san booda फिर एक दिन वो guyyaa tokko inni hunda keessanuu isin dhiisee deema san booda maal gootaati दूसरी शादी करूं lammaffaa heeruma kaa waan biraa maal gochuu danda'a डियर गॉड yaa gooftaa इफ यू लिसनिंग yoo ati nu dhagaatti jiraatte में थोड़ी सी रोशनी dukkana kana keessatti ifaa kee nu ibsi ifaa xiqqishuma nu ibsi jiruu nutti dukkanoofte kana और फिर अचानक मौसम बदल गया san booda akka tasaa haalli qilleensaa jijjiirame बादलों को हटाकर hin beeku duumessa san nurraa saaqee सूरज हम सब पे मुस्कुराने लगा ifaan hunda keenyaafuu seeqachuu jalqabe ifaan aduu inni banaadha kootu maal gochaa jirta Why don't you come teach me, little kootu na barsiisa jazba अगर खेल सकता तो जरूर silaa taphachuu danda'e in taphadha ture haay gaal What are you doing here? No, I'm sorry. maali ati dhiifama aman jedhama heelo मैंने कहा हम nu इससे बात नहीं alagaa wajjin hin haasofnu amijjii miti alagaa wajjin hin haasofnu an alagaa miti वाले घर में रहता mana fuulduraa san jiraadha बात तो stupid छड्डा achi chaddaa adeeroo keenna jiraata वो मेरे चाचा है inni abbeeraa kiyya gurbaa ये है जी jecha hin taane jedhin आई नो वो थोड़े से स्टूपिड homaa jechuu miti inni xiqqoo मैंने सुना है इस गली gowwaadhaan beeka उस आंटी के साथ उनका चक्कर चल रहा है manguddittii takka jaalateedhan ganda kana keessa isiin ammoo akkoo teenna हाय मेरा oo anillee dogongoree jira dhiifam akkoo teessa maqaan ishee eenyudha akkoo maqaa bareedaadha ये क्या है maali kun waaw मैं भिखारी कहाँ से niiyoor keessa kadhattoonni isaa dhufan kadhattuu miti tana akkoon teenna dhiifama haalaan isiniif gaddean an isinaa qarqaru carraa gaarii तुम्हारी सुनेगा तुम $1 दोगे वो 10 लाख देगा गरीबों की सुनो वो तुम्हारी laajjooji तुम्हें laajjoo उन्होंने हमारी सुन ली inni nu dhaga'ee jira kadhannaa keen inni ओ दादी si akkoo दादी ना akkoodhaa miti जेनिफर लोपेज jennifer lopez ओ स्पाइस गर्ल spice girl as yaa gooftaa maal taate सरस्वती जी की पूजा कर रही थी nu du'aa gochaatti jira टॉर्चर कर रहे sarasfatii dararaatti jirtan isin du'aa gochaatti hin jirtani हो अब सरस्वती जी तो यहाँ पर आ नहीं सकती isiin silaas dhufuu hin dandeettu gama isiitiin anna dhiifama isin gaafata maaloo sirban sirbinaa isin maali क्या क्या maal jetta laal देखिए छोटे छोटे मास्क laal ijoollee qacalee tana asitti taphachaatti jiran अरे बहुत बुरा असर पड़ेगा उन पे dhiibbaa badaa irra geessitaan muuziqaa amanuu dhaaban isaan ati eenyudha kana hunda kan nuun jettuuf Oh, I'm sorry मैंने अपने dhiifama aniif aman maatuur jedhama ollaa keessan haaraa जी का भतीजा ilma obboleessa chaddaati ilma obboleessa chaddaa adde laajoo hin cinqaminati ilmi obboleessa kiyyaa xiqqoo baacoo प्रेम कहानी in taphata बुढ़ापे में जवानी हुआ seenaan jaalalaa keessan umrii dullummaa kanaatiin illee haalaan bareedduudha chaddaa laajoo जी इस उम्र में चिल्लाओ मत umrii kanaan hin iyyin hooyyite qajeela गाने का इतना ही शौक है तो मैं आके आपको सिखा दूंगा sirba hangana tokkoo jaalatte anatti dhufee isin barsiisa chaddaa nama wajjin haasa'uuf adaban qabu kun ganama subiidhaan maaliif akkana waccan
कशमिश अभी कोई गाना सानी कली उठा कर कहना है सानू गाना नहीं आता वो अंडा सुना गाने से सानू गाना maali inda geettan ishin fira ishaati miti मैंने जिसे अभी अभी देखा है कौन है वो अनजानी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं मैंने जिसे अभी अभी देखा है कौन है वो अनजानी वो है कोई कलिया कोई किरण या है कोई कहानी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं प्रिटी वुमन हे प्रिटी वुमन देखो देखो ना प्रिटी वुमन देखते हो ना प्रिटी वुमन तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन मैंने जिसे अभी अभी देखा है कौन है वो अनजानी वो है कोई कलिया कोई किरण या है कोई कहानी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं प्रिटी वुमन देखो देखो ना प्रिटी वुमन देखते हो ना प्रिटी वुमन तुम भी कहो ना ओ प्रिटी वुमन Yo, pretty woman! Listen up, girl, while you feel this way. Don't you see the sunshine coming up today? You gotta feel it right, just like day after night. Don't let the sunshine out of your sight, cause I can feel you. Can you feel me when I say that? I can feel you here. Can you feel me here when I say that? I'm crazy about you, pretty woman. सोने का रंग है शीशे का अंग है जो देखे दंग है क्या कहूँ हैरान मैं भी हूँ ये क्या अंदाज है इतना क्यों नाज है इसमें क्या राज है क्या कहूँ ओ वो तो पल में खुश है पल में खफा बदले वो रंग हर घड़ी पर जो भी देखूं रूप उसका लगती है प्यारी बड़ी उसे जितना देखूं उतना सोचूं क्या उसे मैं कह दूं प्रिटी वुमन देखो देखो ना प्रिटी वुमन देखते हो ना प्रिटी वुमन तुम भी कहो ना प्रिटी वुमन जुल्फों में है घटा पहले हमने अदा ये हंसी देखी न थी कहीं देखी जो ये परी मस्ती दिल में भरी है ये जादू करी या नहीं ओ ना तो जानू क्या है नाम न जानू मैं पता पर इतना है मैंने जाना जिसे देख ले एक नजर भर के
Pretty woman, देखो देखो ना pretty woman, pretty woman, देखते हो ना pretty woman, pretty woman, तुम भी कहो ना pretty woman, pretty woman, देखो देखो ना pretty woman, pretty woman, देखते हो ना pretty woman, pretty woman, तुम भी कहो ना pretty woman. Jiya. Jiya. Difam. Haa, hello. Ana man jedhama. Hin beekan. Ganama namni hunduu dhaga'ee jira. Ani hin beeku ture. Obbo Chaddaan ilma obboleessaa akka qabu ani illee hin beeku ture. तुम्हारी माँ Ollaan waa'ee keetii haasa'e. Jeneefarii miti? very beautiful. Ati haalaan bareedduudha beektaa Jenii galatoom. Let me see this. This is Shiv. Kun Sheef baaskeetbool chaampiyooniidha. Tun ammoo jaalatamtuuti Jiya ati ammoo fedhiin qabu. Fuula keetirraayyuu hin beeksi. Isinii wal baree haalaan natti tole. Hin beektaman haadha yeroo jalqabaatiif ganda keenya keessatti halluu hedduu walirratti arge. San dura namatti hin tolu ture. An dhufee amma booda yaaddeena. Dalagaa barbaachisaadhaaf dhuftee miti lakki fuudhuudhaaf dhufe dhugaa keeti. Jennifer ani intala ta'e fuudhuu barbaada. Maali? Ati rakkoo qabda. Hawaaya Jiya haasaatti jira. Jiya qashtiitiyya natti heerumtaa. Lakki. Meena wanti kun natti haadhuma akkana taate moo ijoollummaarra sammuu isiin hojjanne isiin akkanuma akkana jedhama. Isiitti naariin homaa jechuu miti. Anyway, lovely to meet you all. Kanaafuu isinii wal baree haalaan nutti tole galgala sa'aatii tokkotti wal gara. Irbaata irratti mana keessanitti ollaa keessan haaraa nu kunuunsuu qabdanii miti. Hayyee 7 बजे नहीं 8 बजे. sa'a lama irratti dhufa xiqqoo biiziidha. ही आप पे गुस्सा करेंगे. Akka hin deebiin isiin sitti aarti. Irbaataaf maaliif isa affeerte isin jettee? Garuu ati hin yaaddeen waan akkanaa tokko illee hin dubbatte. Maal barbaachise isa affeeruu? Maaliif barbaachise? Deeqaa takka ati achi jirtaa miti ani isaan affeereen ifi isaatiif affeereen. सॉरी मिसेस शर्मा कौन वही कुंवारी कुड़ी वाली Intala san इंडिया तो गोरे चिट्टे मुंडे hindi ijoollee babbareedaatu jira jedhan. कार्ड वास्ते Sababa giriin kaardii raashin kaardiidha callisi giriin kaardiidhaaf jecha yaa gooftaa वाहिगुरु साडी रक्षा gooftaa kiyya atummaan nu tiksi dhiisigaa akkas gabbaate gurbama tokkoo miti an waraana guutuyyuu kophaa kiyya to'adha dhiira लड़का है कुंवारा dhiira hin fuune gujiraattiidha gujiraatti तेरे नोंदे ने रिलैक्स दादी tas gabbaa kootiyya inni hiriyaa kiyya akka iswiitiitti iswiitu maal taatan डेट की तैयारी an bilaayindeetii deetii kiyyaaf qophaa'aatti jira तभी आंखों में पट्टी बांध ija keetii irratti maaliif hidhattere kana जी ब्लाइंड डेट्स मीन bilaayindeetii deetii jechuun dhiirri tokko ka kanaan dura nan argin jechuudha hoggaa arge gammachuurra bal'aa ta'a आई कांट कम टुनाइट an edana dhufuu hin danda'u hundu keessanuu nagaatti baay bool अरे मैं आ रही हूँ वेट फॉर an dhufaatti jira na eegi Hey, Nana. hey neena हे रोहित hey rohit akkamati maal gochaa jirta homaa miti gitaa wajjin jira Yeah, gitaa you remember Geeta? gitaa yaadattaani miti ka gola keenya baratu so'aa keessa ka jiraatu shamarran lama wajjin oo shamarran dabalata lama wajjin बोनस मिल गया ati boonasii argatte jechuudha oh rohit रोहित rohit Yes. तुम आज घर पे डिनर के लिए आ गए ati galgala kana irbaataaf manatti kutu irbaata कुछ स्टूपिड नेबर्स को डिनर armeentiyya ollaa keenya darsa tokko waamte sa'aatii lama saa lama रब्बा कुंवारी कुड़ी नु इतना शॉर्ट नोटिस दे रहे हो तुसी ते ati sa'aatii xiqqoo nu kennite bar साडे घर दी इज्जत पड़े आती amma kabajaan keenya harka kee jira बड़े टाइट स्पॉट विच पा देते latoo sardaar वो एंटर का सरदार मुंडा चाहिदा ayyee ija dhiira sardaar barbaanne jedhan an deemure callis सॉरी जी तुसी एड्रेस दसो dhiifama mee teessoo keessan natti hima कहाँ थी तुम? कितनी eessa jirtayyuu hangam takka turte ati supparmaarkeetii anshaa qarqaaru mee balbala san cufe jenii नैना आ गई. अरे neenaan dhufte मैं करता हूँ ना जेनी. aniin dalaga kana jenii galatoomii amma क्या बात है? मैं तो इसमें अपनी मदर इन लॉ को इम्प्रेस कर रहा हूँ. an soddaatii tiyya gammachiisuudhaaf yaalii gochaa jira maal jettaati ji'a haalaan namatti toltaati atillee akkasuma हाँ मैं जानता हूँ. neena hin beekan नहीं डार्लिंग मैं तो भूल ही गया बता. ani dagadhe sitti mu oroos bilbilee ture मिनट लेट हो जाएगा. deeqaa 15 takkan ture jedhe मॉम मुझे आपसे hiriyaa kiyyan an si wajjin kophaatti haasa'uu barbaada koottate मॉम
maal gochaa jirta neena? Amaniin kun nagaa akkotiyya yeroo adeeroo kiyya. Lajjoo natti mul'atu. Inni hin taphatan beektaa miti haalaan nama kolfisiisa. Kun mana kenna muka isaaniitti kiyya argite? Tishartii haaraa bitadhe eenyu sii kenne aman. Mr. Mathur qasitiyya naan jedhin aman naan jedhin atillee. Mee soodoo itti hidhata? Atillee rakkoo kana qabda. Ati maaliif ana duuba dhufta? रेस्टोरेंट के अकाउंट्स कितने Kun akkaawuntii mana nyaataa sirnaan hin galmoofne. Kun dhimma keenya ka dhuunfaati. Dhiifama. Ilmi kiyya maraattuudha. Homaa jechuu miti. Maali kun? Amalli ijoollummaa keetii kun yoom si dhiisa? Silaa yeroo ijoollummaa isa kabalaaste quntuutte akkanan ta'u. Adde Lajjoo jedheeti. Dubbadhu Lajjoo. Piin kun haalaan sirraa bareeda. Sirraallee suufni kun haalaan bareeda. Nyaanni qophaa'ee jira. हिंदुस्तानी खाना Nyaata hindi? तो नहीं बनाया होगा Isiin hin hojjenne yoona kana. Amantu haalaan na gargaara. दी वो बाहर का नए दामाद भी Soddaa haaraa baga gammadde. Hojjeta haaraa argachuu keetiin baga gammadde. Fudhadhu deebii. Ah, waiter, where's the party? Paartiin eessa? Keessummeessaan abbaa keeti. 27 27 mana Kapoor. गलत घर Mana dogongoraa. Lachuu beellama qabanii. Nyaadhu ati. Ruuza osoo nyaattu laafte. Daabboon humna siin kennu. Laal Ritik Rooshan fakkaataati. Dhiisha akkotiyya. Dhiisha obboleettii tiyya dhaabi. Dhaabi obboleettii tiyya. पहली बार न्यूयॉर्क Yeroo jalqabaatiif बॉम्बे में देखा था Niiwuyoorkii keessatti argee ture. BST baas. आ गया तुम्हारा ब्लाइंड Dhufe kunoo bilaayindeetiin kee Anjalaa bana. Rooyitu dhufe. मैं देखूंगा Anattu laala. Akko anattu laala sin jedhe. Kapoor maqaan jedhu lachuu waa wal fakkaatuuf हेलो गलत mana dogongoraa dhufanii mana dogongoraa achi यूरो साहब हाँ, लेकिन मैंने तो फॉर्म में सरदार लिखा था an sardaar ergaa jedhee bar anillee bar dargaggeettuu jedha malee akkoon garree bitaa na galee oh स्वीटू sweetu ही इज हियर inni dhufee jira sweetu oh घर में आप उसे स्वीट mana keessatti si sweetii jettanii waamtani bareedaadha कम ऑन kootu स्वीट sweetu guru बाय गुड vaay guru lakki maqaan kiyya guruudha kootu ilma koo Mrs. Kapoor मिसेस कपूर Mrs. Kapoor मिसेस मिस कपूर Miss Kapoor ah म्यूजिक oh muuziqaa kottu gara bobaa kiyyaa बिल्कुल ati की बहन लगती है obboleettii sweetuu fakkaata मैं स्वीटू की बहन ही हूँ an obboleettii masiiti maraattu gurbaa व्हाट maali maali taa'e keessummaan fuula waaqa qabdi ati natti hin himne hangana takka bareedaadha rooyit eenyu rooyit jettaati रोहित रोहित कह रहा है maal rooyit jetta गुरु inni maqaan isaa guru हो जा शुरू jalqabe am guruu eenyu guruun sii guruun अच्छा छोड़ tole san dhis natti himi रहती कहाँ हूँ ati eessa jiraata जैक्सन हाइट्स Jackson Heights उनका अड्डा था उसका Mombay keessa jiraataa ture क्या बोलता हुआ san booda as dhufe sirri jette baay'e नैना ने बनाया neenaatu hojjetee nyaata neenaa jechuun tana ta manaaxirii kaattu कार विच कौन कौन है mana keessa eenyu jira mana hoo jettu aanaa haadha tiyyaa fi maastar abbaa kee lakki shareedha maastar akkana hin jedhan लॉन्ग नो funyaan dheeraa टीज ओके hayyee natti himi क्या करते हो maal dalayda viidiyoo paayireetiidha पायरेसी वीडियो पायरेसी viidiyoo paayiresii zindaabaati jechuun hanna si ta manaaxirii tun eenyuun hattu jettaati बेटा तुम्हें ilma koo ati hin sodaattu ना सबने पढ़ लेते कितने भाई हैं obboleeyyan 4 1 उड़ गया obboleeyyan afur भी पायलट है sunu paayilettiidha ओ बेचारा बेचारा du'aan jechuu isaati dhifama homaa jechuu miti maal taate मम्मी पापा abbaa चले गए kanatti kee deeman anammoo maanaatan keessatti jiraadha बहुत बोलते हो ati guddaa soofta ija kiyya keessa laal si maal si mul'ata बाथरूम mana fincaanii mana fincaanii वहाँ है manni fincaanii achi eessa achi ओके hayyee इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा
Hayyee wanti hunduun sirraa. मम्मी थोड़ी पागल है Haati xiqqoo maraattuudha. San booda wanti hunduu sirraa. हेलो Hello. Hello. काय का चिल्लम चिल्लू रे Maaliif iyyitan? ए मम्मी Shiyaarme. ए काय का मम्मी ये खूसा टाकून कल्टीर बाबा अपन को मामला ये नहीं जमा रे अब ये चिशमिश तो वैसे Tun tamanaa cirisu. काय का मिट्टू काय का सुटू Mee suituu miti. Suituun si ati eenyudha? Ati kiyya. Mana dogongoraa dhufe. Anneenaa dubbisuu ni dhufe. Garuu an deemaatti jira. Hin deemin. अपन जाता है और हाँ डीवीडी वीडियो मांगता है ना DVD maalii yoo barbaadde ani hin jira. Hin deemin rabbi jedhiiti. Rabbi jedhi na gadhiisan. Hin deemin maaloo. Choote. Si. Taxi. Rohit. Booda si bilbilaan. Kapur 29. Aboo baqadhu asii. Achi deemuun qabdaati. I don't believe this. An kanan amanu. Ati kolfa si qabe. लोगों को ऐसी सिचुएशन पर हंसी आती Namni fayyaa qabu haala kana nama kolfisiisa maal jechuu barbaadde? An fayyaan qabu? अगर अगर तुम नॉर्मल हो Ati yoo fayyaa qabaatte मैं श्रीदेवी an sirii deebiidha. Well, according to me, तुम Hayyee normal नहीं हो। akka kiyyaatti ati fayyaan qabdu ganamarraa akka nama waggaa dheeraa nu beekuuf fakkeessaatti jirta. Lakki bara dheeraa inumaa dhalootaan firummaa waan qabnu na fakkaata. Ati ollaa kenna akka ollaa ta'e tole balbala ban dhiifama. Aannan hin argadha ollaadha akka ollaa ta'e naan jetteemi. Kanaafuu birciqoo walakkaa aannan argadha haalaan nama kolfisiisa. Laal Happy go lucky nature लेके ati fuula kee ka kolfaa kana qabadhuuti balbala nama biraa deemi quqqooyi. not interested. Nuuf fedhii hin qabnu. An sitti himee jira. क्या हुआ? Maal taate? Maali rakkoon kee? Problem? Rakkoo? Si maaliif akkana si fakkaata? Ba'aan addunyaa kanaa hundi ceekuu keetirra waan jiru seetu eenyudhaati? Caalisi. Waan ijaan lafan gar. करने का क्या फायदा Rabbiin kadhachuun maal faayidaa qaba? Jireenya inni sii kenne galatoofachuu hin beekin. Ati waa'ee jireenya keetii maal beekta? Guddaan beeku garuu hanganan beeka. तुम्हारे हिसाब से कम Wanti ati qabdu herreega keetiin xiqqaadha. Garuu ilaalcha nama biraatiin laali. Hawaa hedduu qabdaati. Gorsa kee dhaga'anam. Dhaga'e jiraadhu gammadi seeqadhu maaliif beekta? Bor jiraattee jiraachuu baatte. Waaw yaada addaati. Bor jiraattee jiraachuu baatte. Hayyadhis. मुस्कुराना सिखाता An seeqachuu si agarsiisu waan salphaadha. Tokko, lama, sadii. Mee yaali? Tokko, lama, sadii. तुम भी कोशिश करो वन Yaali godhatilleen? Nan qabate nan. बेचारी मुस्कुराना भूल Miskiintittiin seeqachuu dagatte. Ati kana shaakala gochaa oole. Seequmsi si dhufa. Maal akka ta'e beektaa rakkoon kee? Hin beekan. Haalaan bareedaadhaan. बट तुम मेरी टाइप की नहीं Garuu ati dubartii akkaan barbaadu miti. फिलहाल Ati yeroodhaaf प्रैक्टिस कर shaakaluma kee godhe. Sorry. Hayyee dhiifama na godhe. रात भर में सोचती रही Halkan guutuu ayyaadaa bule. एक्सोटिक अमन की बातें सच थी Gurbaan darsisuun dubbiin isaa dhugaadha. मुस्कुराना भूल गई थी Dhugumaan an seeqachuu irraanfadhe. ऑफ कोर्स मुस्कुराती है Een seeqatte. Yeroo dabre ka seeqatte हुन तो शादी के मंडप पीछे मुस्कुराएगी waggaa bakka cidhaa dhufte seeqattisi. अपने पापा के साथ होती थी Waggaa abbaa ishii wajjin turtu yeroo sanii seeqatti ture. भाई का फोन आएगा ना तब मुस्कुराए Baay'een waggaa bilbilu xiqqooma seeqatta. कितनी खूबसूरत मुस्कुराहट है Seequmsa bareeda qabdi. Keennu प्रिया की और ka piriyaa ka nama biraa jennu. शादी की फोटोग्राफ Suuraa cidhaa san को कहाँ से मिली eessa argatteeti? तुम्हारे फाइल में पड़ी Asuma faayilii kee keessa jira. मैंने आज सुबह प्रिया से बात Aan har'a ganama kana piyaa wajjin haasa'ee jira. मुझसे मिलने वाले हो Ati ishiidhaan har'a wal arguu edda jedhan. एक्चुअली अभी वहीं जा रहा था Akka tasaan achuma deemaatti jira. चलो तुम्हारे साथ Aan si wajjin adeemu? तुम वहाँ पर आकर क्या कर Ati achi dhuftee maal goota? और वैसे भी मैं प्रिया से Aan piriyaa wajjin अकेले में बात करना चाहता kophaa kiyya wajjin haasa'uu barbaada. तुम्हें डर नहीं लगता Ati hin sodaattu? नहीं डर नहीं लगता Lakki hin sodaadhu an. तुम ऐसी फिक्र करते हो Ati akkanumaan cinqamta waan si yaachisu tokko illee hin jiru. सब ठीक हो जाए Wanti hunduun sirraa. सब ठीक हो जाए Wanti hunduun sirraa. ठीक नहीं होगा Wanti tokko illee hin sirraa. वेट रिड्यूस नहीं होता कोई लड़का वड़का नहीं मिलने वाला Dhiirri tokko illee hin argattu haga ulfaatiin na kee na hir'isutti ayyaalii gochaatti jira miti. Waaw. सो क्यूट Inni haalaan bareedaadha Nina. वो तुम्हें क्यूट लगता है Inni amma sitti bareeda. Ati dhiirri tokko illee sitti bareedu sun dhugaa miti. Hanumaan natti dhagaamaatti hin jiru. तुम हमारी बातें सुन रहे Ati dubbii kana dhageeffachaa jirta. Eessaa dhageeffachaa jira. Dhageeffachuuf yaalii gochaa jira. Suu ta'uu isin haasoftan an akkamitti dhagaa? Siq achi. Kaasi eegeete. उस दिन हम नहीं मिले
guyyaa san nu waliin barre an ollaa isaanii aman jedhama an ammoo ollaa ishii kadurii suwiitii jedhama suwiitu calis nu wajjin hasaati jira calis amma ana isiitu hasaa jira laal dhiira dhaabbata kee ilaalee si jaalatu sun bal'aadha उसे तो डीपली तुम्हारे दिल के अंदर झांक के देखना ati onnee kee keessa seenee ilaaluu qaba inni sirrii jetteeti yeroo hunda sirriidha चाहिए यहाँ पे कोई लड़का है जो तुम्हें as dhiirri sitti toleen jira san kunno I mean yes yo ee रामदयाल Ramdeel रामदयाल Ramdeel रामदयाल उसका नाम Ramdeel maqaan isaa ati isan beektaa लेकिन वो रामदयाल टाइप लगता lakki Ramdeelin fakkaata garuu Ramdeel अबे रामदयाल si na hojii hasaa jirta an si wajjin hasaa jira Ramdeel Frankie Frankie Ramdeel रामदयाल मेरी जो गर्लफ्रेंड है girlfriend tiyatu जाना चाहती हूँ ये कहती है कि तुम siif jecha na dhiistee deemuu barbaaddi ati haalaan bareedaadha istaayilii rifeensa keetii haalaan namatti tola jette क्या करूँ स्वीट maal haa godhu suweetii नहीं देखी तो dilchaa ta'e बारे में कुछ नहीं मालूम si laaluu baadhee waa'ee kanaan beeku सॉरी रामदयाल kana maangoo guggugaa kanaaf jecha मैं तुम्हें इस चश्मिश के लिए छोड़ ani intala amma manaaxirii tanaaf jecha hosi dhiise maaltu sitti dhaga'ama ati haalaan nama carraa qabu deem जिंदगी जी लो jireenya kee jiraadhu gammachuudhaan jiraadhu खुशबू के साथ deem raamuu wajjin raamuu dhufaatti jira जल्दी आ जा dafii kottu boo Hey, Frankie here. hai Frankiidha I'm just free. hai anan jaspiit jedhama jas Sweetu. sweetuudha Sweet name. maqaa bareedaadha Hey, Club Nirvana mein DJ. an kilabii Nirvaanaa keessatti DJdha Tonight, so why don't you guys come along? kanaafuu isin maaliif hin dhufne harmee teettilee qabadhu kottu Anyways, you take care, man. Aye. Sab theek hoga. Don't obsati wanti hunduun sirra hin cinqamin baay कैसी लगी मेरी एक्टिंग akkam aktingiin kiyya haalaan bareedaadha तुम सिर्फ इसलिए जल रही हो क्योंकि ati kanaaf hinaaftee तुम्हारा नहीं है jaalallee isaati inni keetii miti an hin qaba jaalallee hin qabaa कौन है eenyudha रोहित Rohit रोहित तो तुमने कहा तुम्हारा दोस्त Rohit hiriyaa kiyya hin jenne ati मैं अपनी पर्सनल लाइफ सबको नहीं an jireenya dhuunfaa kiyya nama hundatti himuu an hin barbaanneef ati natti himuu qabda ture Sweetu हम लोग डिस्को जाएंगे ना nu diskoon deemnaa miti achitti fokkattuun tun hin dhuftu anaafi Rohit shakkii tokko malee hin dhufna nu hin deemnu maaliif hin deemnu sin jedhe miti Rohit giitaan kara mana kiyya arbaataaf dhufte akkana ati ana wajjin dhuftu nena na hubachuudhaaf yaalii godhe giitaan haalaan si jaaladha naan jette abbaa ijoollee waan argatteef ishiin kijibduu tana ishiin kijibduudha an kanaaf kijibee amaniin sun haalaan na rakkise kaleessumaa wal bartee miti akkamis rakkisuu danda'a maal akka inni naan jedhe sitti himu ati na amantu kana hin kolfitu naan jedhe sheeqachuun beektu naan jedhe jiruun qabdu naan jedhe ये सब सच है kun hundi dhugaadha neena hin beekaan garuu ani isa maaliif dhagaan mee मैं उसे दिखाना चाहती nyaata lama nu kenna ani itti garsiisuu barbaada anillee jaalallee qabaachuu akka danda'u bareedaa kan nama harkisu meeqa $3 maal jette $3 lakkisan dura maal jette हाउ मच ay meeqa jechuu keetiin dura callis meeti oh कि तुम कूल हो ati bareedaadha haalaan namatti toltaa dhugaa keeti लगता है कि मैं dhugumaan akkana si fakkaataan bareedaadhaan कॉस रोहित Rohit कि तुम ठीक कहते हो garuu ati sirrii jette amanii shaniif jecha lakki lakki haa goonu gaa मेरी बॉयफ्रेंड an jaalallee kee ati पर गीता jaalallee tiyya garuu jiitaan ऑलराइट देन hayyee शाम को मिलते हैं galgala wal garra sa'a 3 irratti hayyee isinitti tolaatti jira sweetu an deemaatti jira dhufuu barbaadda inni beebsi naan jedhe deem वैसे तुम natti him मिलेगा ishi lameen eessatti wal bartan iddoo paarkii paarkii मैं समझा तुम दोनों an ishi lameen की क्लास में साथ में gola MBA waa wajjin barattan na fakkaatamaa rakkoo qaba nu paarkii keessatti wal baruu hin dandeenyu wal baruu hin dandeettan hangaaffii meeshiin gaafadha achitti maal dalagaa jirtan an मैं an अपने डॉगी को वॉक पे ले saree kiyya wakiidhaaf qabadhee bahee ture ishiilleen saree ishii qabattee wakiidhaaf baatee turte haalaan bareeda तो डॉगी है ही नहीं ishiin saree hin qabdu bari hin qabu पड़ोसी के डॉगी को वॉक an saree ollaa kiyya wakiidhaaf qabadhee baheeti ana ollaan kee anillee saree hin qabu ना यू सिली nina maraattuudhaati hin dagatte मेरे डॉगी को वॉक ati saree kiyya wakiidhaaf qabattee deemte iddoo paarkii बॉय ati ammoo maraataa gurbaati
yoo ishiin sharee kee qabattee deemte ati sharee eenyu qabattee deemte मेरे पास 2 डॉगी है an saree lama qaba एक्चुअली मेरे घर में maal seete mana kee keessa saree hedduutu jira anillee akkuma saree tokko na dhaga'ama तुम्हारी दोस्त का नाम क्या hiriyaa kee maqaan ishee eenyudha giitaa haay giitaa akka ijoollee qabdu sun dhufte hello giitaa rohit ati asii maal dalagaa jirta maatii kiyya wajjin karaa alaa bahanaan hin jenne kun haadha tiyya wal bari kun ammoo फनी मैन गीता बेटे giitaa intala tiyya मालूम पड़ा anamma beeki कहानी seenaan jaalalaa lamii isaanii mana keetitti jalqabe jedhan ati shanii miti नहीं है जिसके 2 Ha- गंदे बच्चे हैं ijoollee abaaramtuu lama qabdu ijoollee fokkattu ijoollee xixiqqoo malaayikaa fakkaatu bareeddu kijibdu ati jaalallee akka qabdu iyyuu natti hin himne anu yoom beeke ishiin jaalallee tiyyamti an deeme ashi nagaatti रोहित मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई rohit bitaa galeen ishiin maal haa gootu maaltu uumamaatti jira anallee homaan agaluu hin dandeenye callisati hin beektaa miti anaa fi rohit jaalallee akka waliif hin ta'e siittu diraamaa kana hunda jalqabe kun hundi badii keeti simattu jedhe kolfiis taphadhu jette an akkana sin jedhame callisati si maal si fakkaata as dhuganii sirbaniif kun hundu jiruudha kun yeroo ofii qisaasuudha ati gochuu iyyuu hin dandeettu अरे वो गीता के बारे में बता waa'ee giitaa ishiin haalaan bareeddudha ijoollee lama qabdi Give me her telephone number. Nice, come on. hayyee itti fuufi jabaadhu Come on, go for it. kootu Way to go. ishii intala qullaa deemtu kootu bu'i ati nu wajjin haasaa jirta eenyusi wajjin haasaa jira koo bu'i abaaramtu bu'i ishiin jedhe dhaabii muuziqaa kana We're just dancing. Hey honey, we're just dancing. We're dancing the night away. ये तो अपने कपड़े उतार दिए यार कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे सभी नंगे हैं, देखना Come on, Nana. kootu nena दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco
अब यहाँ बोलो क्या काम है तेज है धड़कने दिल जवां यूं ही रहना ठीक है ना और है कहना तो खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco समझो जरा तुम इसको It's the time to disco दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो It's the time to disco It's the time to disco कौन मिले देखो किसको It's the time to disco It's the time to disco Ansitti be. I think she's drunk. Machi oftee jirti na fakkaata. Nina. Rohit. Kufee kunillee. Ati Muhammad Aliidha? Nina. Maal taateeti? Kottaa kara manaa deemnu. Eenyudhaati? Ani. Ani Aman. Ati ammoo Ninaadha. Muhammad Aliidha kun. Callis. Hin deemaan. Maaltu uumamaatti jira kun? Maa? Shimattu naan jedhame? Kolfii, sheeqadhu, taphadhu, jiraadhu. Amma bashannanaatti jira. Ati ammoo kara manaa deemi naan jettaa? Ati bitaa nama galchita. Anillee bitaa na gali. Ati Muhammad Aliidha namni kun Muhammad Aliidha. Na dhagaye Neena. Neena waan sin jedhu dhagaye na gadhiisan. Callis. Yoon dhagayin yookaan si kabalaasaan. Maaliif natti iyyita? Iyyaatti hin jiran. Callis atiillee. अभी तुम दोनों